galatatu keessa kiyya guute dagadhu iddaati na fuute. Qaafa isaa keenya gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniitiif haa ta'u. Waldoolee Generation 4 Ministirii jedhu jalatti kan argamtan akkasumas immoo geggeessitoonnii fi tajaajiltoonni ministirii kana keessatti argamtanii nagaan gooftaa bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kanatti aansuudhaan jaalala Waaqayyoo yoo ta'e barumsa mata dureen isaa barsiisa sobaa fi mallattoo isaa jedhu kutaa tokkoffaa keessatti walii wajjiniin yeroo barannuun ta'a. Akkasumas immoo raajota sobduu kan jedhu kutaa itti aanu kutaa lammaffaa keessatti yeroo walii wajjin barannu hin ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu bakka jirtan hundumaatti. Egaa barumsa kana akka isin hordoftan akka isin hubannaa ga'aa irraa argattan abdiin qaba. Waldoolee kiristaanaa keessaniif illee geggeessitoonni immoo akka isin sheer gootanii ittiin geessan nan abdadha. Waaqayyo immoo karaa hundumaa nu gargaara. Ani obboleessi keessanii sagalee Waaqayyoo kana qabadhee yeroon isiniif dhiyaadhu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ani luba Ittafaa Dabalaan jedhama. Egaan dubbii Waaqayyoo bara dhumaa kana keessatti barachuudhaaf barsiisuudhaaf carraa Waaqayyotu nuuf laate galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoo keessaa bakka tokko dubbiseetan dubbii Waaqayyoo nu barsiisu yeroo Waaqayyoo nuuf laatetti fayyadamne walii wajjiniin kan barannu ta'a. Sagalee Waaqayyoo keessaa bu'uura godhadhee kanan jalqabe ammaaf Xiimotewos isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru hanga lakkoofsa 3tti akkas jedha. Isa kanan dubbisa. Xiimotewos isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 3 dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka garagalan Hafuurri Qulqulluun keessaa baasee in dubbata. Warri sobduun of hin argineen yaadni garaa isaanii diiminaan gubamee milikkita seexanaa godhate kun jara kana wallaalchisanii garagalchaniiru. Isaan kun fuudhuunii fi heerumuun nyaata akkasiif akkasii nyaachuun dhowwaadhaa jedhu. Waaqayyo garuu nyaata adda addaa kanaa warri amanan warri dhugaa beekuu bira ga'anis galataan fudhatanii akka nyaataniif uume jedha. Ameen. Waaqayyoon kadhannaa yaadaaf qalbii keenya hundumaatiin Waaqayyo akka nu barsiisu. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa bara baraan kan jiraattu mootii waaqaatiif lafaa gargaarsa kee jaalala kee arjummaa kee hundumaaf si galateeffannaa. Waaqaaf lafa irratti bara baraan galanni siif haa ta'u. Nuun warra wallaalootaaf dadhabootaa cubbamootaa tola hojii gaarii tokko illee kan hin qabne karaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu simattee nu jaallattee nu jiraachistee yeroo kanaan nu geesse maqaan kee nuuf haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo immoo kunoo isa qulqulluu dubbii kee isa ittiin humna diinaa yaada diinaa ofirraa ittisnu ati sagalee kee nu barsiisi. Dhoksaa diina keenyaa nutti himi. Akkaataa ittiin of eeggannu akkaataa itti of oolchinu hafuurri kee nu barsiisu. Yeroo bara keenyaaf hundumaa nuuf eebbisi. Yaada seexanaa karaatti hambisii yaada kee nuuf raawwadhu. Maqaa fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuusiitiin ameen. Waaqayyoof galanna ta'u guddaa goonee Waaqayyoon hin galateeffannaa. Egaa carraa kana Waaqayyotu nuuf laatee namni bara kana barumsa barsiisuus ta'e dhaggeeffachuun
hammamitti tolaa jennee yoo ilaalle isa hundumti keenya beennuudha jechaadha. Kanaafi Waaqayyo immoo carraa kana nuuf laachuun isaa wanta baay'ee guddaadha. Barumsa keenyatti fufna. Egaa sagaleen Waaqayyoo maal nu barsiisa laata? Waa'ee barsiisa sobaa fi mallattoo isaa maal nutti hima kan jedhu waan tokko tokko wajjin ilaalla.